قافي تك كافر صوفي تو. السلام عليكم كم جرتان دي خيسانو ورا كريستيانات كم جرتاني أني قافلي أصلا تهيني أورومو تنتو تك والجبني جرا أكدوري متي أكجاف أورومو فارست جنني كستي أورومو تكتاتي والجال النسون هنجرو هل يوم خيسة جرو هلا أكان أورومو ما تيني اللي جبني جتشو وانو مقبسو خان اللي فرنمو لفخاي جرا هل خنسلا أكمت أكدور سنة تديبي أك أورومو تكتاتي أكسي والجال التسان godhamuuni danda'ama hedduu haala hamaa keessa jiran fakkaata hedduu wal jibbaa fofokkotaatu nurraa mul'ataa jira akkamii akka gaafa zabana Oromoo faristii sanitti silaa nuuf dalaydanii das najaata nama dubbachuu fi hedduu si jaalannaa hedduu si kabajnaa Jawaar keenya qooda nuufillee dalaydiin Oromoo matanaaf duuba deebi'a silaas takka sun nu deebi'ee tokko ta'anii hawwiitiyyaa haala itti jirru kanaan garuu hedduu nutti ulfaatee jira wanni Oromummaa tunni. Gaaffiin tiyyaa ganumaa. Galatoo bisoomsi ulfaadhu. Abdii. Assalaamu alaikum warahmatullah. Illee dadhabsiisuun barbaadu dadhabanii jiranii akka malee gaaffii dheertuu gaafachuufi miti gaaffii takkan gaafachuu barbaada. Isheenis akkuma duratti reef Jawaar mammaakee gonni abbaa keessa jiru ifa jedhan sanii namuyyuu waan hubannoo qabuu fi waan naannoo isaa keessa jirurraa gaafataa fanne gaaffii tana gaafachuun dirqama natti anaan gaafachuu barbaadeeti. Torbaanota dabre kan yaadataa asaasa naannoo Hulluuqoo Ittuu keessatti nama 18 battalumatti rasaasaan galaafatame. Isa sana yoo gaafannu milishatu ajjeefamee hawaasaa miti hawaasni waan keessa hin jirree fi waan kanarraa gaafachuu fi dubbachuun baay'een barbaachisu. Saniifuu milishaan waraana adda bilisummaa Oromootiin walitti baay'een ajjeefamee gaafilee sanniin osoo kaasuu baattanii jedhaniitiin kaasani. Gaafa kana jennu milishaan ajjeefamuun waan jiraati moo waan hin jirre dhimma milishaa kanaaf dubbachuun hin barbaachisu. Tabira ammootu waraana kana kan banee milishaa kana ayyuu lafarraa duguugee fite waraana amma akka ati jettuu fi nuti illee irraa beenu wiigii godhatan sammoo dhuguma waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa gaara keessaa bahee dhufee ummata sana fide. Viidiyoo ati gallattiste keessatti kan argine waraanni wiigii godhate kuni kalma caffaraa biiraa dhugaatiin caffaru tokko faraalaa argaatiin turre. Dhuguma waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa waan san hojjeta moo waraana kam dhufeetiin ummata sanachitti gaaga'ee jechuu gaaffiitu tana gaafachuu barbaade ulfaadhu jedhee kennu. Galatooma ulfaadhaa. Uummanni keenya sa'aatii 2-3 ol as jira teektanii kompilinki sheer gootanii mana taaptaap gootanii fooloo gootanii hayyuu keessan dhageeffataa jirtan guddaa galatooma ulfaadhaa. Akkuma isinitti himaa ture muuxannoo gaazexeessummaa hin qabu akkuma dooktarii tokkotti dhukkuba biyya kiyyaatiin saba kiyyaa hin yaalaa jedheetanii waan kanaa gochuu yaade yeroo biraatitti qaamni biraallee dhuftanii dooktora wajjin dawaa mari'achuu akkuma yoo harkaatti as dhiyaatanii tuffatu baatanii warri humna qabdan dhuftanii waa'ee saba keessanii haala isinii mijeessinaa akka namni isin dhagee nama wal isin qunnamsiifne jechuudhumaaf jawwee gaafilee lamaan kana deebisii uummanni illee dadhabee atillee dadhabdee gara goolabaatti deemna. Ka hasaasa irra hoggaan ka'e laal. Anu sokiyya milishaan miskiina dirqisan kana isii raayyaan isa biyyaallee biroo hin qabu. Miskiina bar namni dhumu jiru kun nama dubbii kana keessa wal ajjeesuma TikTok irratti gartee gosa ijoollee woo tole ijoollee federaasii waliin hasuuti. Ijoollee wal baratti fa'aa wal arga. Dhumuu qabdu lola kana gara tokkotti wammaisuu qabna. Milishaan moo hedduu garas nyaata. Gara nyaatanii kan qaban guyyaa shalleessaniitti rabbi isin sodaadha. Rasaasa maksimum 25 godhanitti kenna. Maaliif jennaan yoo qabamte rasaasni harka jaraa akka hin galle jenna. Jarri leenjiin qabdu takaaram goonan dhume keessa. Jarri akka hin dhiifne kawwee harka qaban kawween duwwaa ta'uun beektu fitte ijoolleen. Hedduu akka milishaa gara nyaata. Milishaan nama gahee keessatti hundootoo siyaasituu immoo akkanatti hunduu tun amma kan milishaa dirqisiifamte deemaa jirtu. Milishaadhaaf hin dubbatin akka jiru maaliif? Nama keenya miskiina qonnaan bulaadha bar milishaan. Barra raayyaa fi poolisii illee naas liist warra dirqisiisan wanni dhaaf seene kun bar dirqisiisaniiti ooyiruu nu guyyaa takka moofara irraa fuudhanii itti galchuu jiran. So dubbachuun barbaachisaadha.
jaalalti dalagaan dhufti. Akka bultiiti uummanni gaafa riskiin dabaltee jaarsaa jaartii wal jaalatan. Gaafa hiyyummaan hammaattee jaarsaa jaartiinis wal qoccoluus seenan. Shekkaa akkasii. Dhugaa akkasi wanti mee baala jidduu naa kaa'e jawwee kiyya takka. Laalamma wanni goonu sa'a dheertuu asirra taa'e namni kun nama guddaadha. Guyyaa tokkichaan firraan daddabsiifnu asli. Amma kana goola biitti deemaa jirra bara xumuraarra nu dhaggeeffanne malee karaa ta'e goola butti deemaa irra bara. Goola butti jirra. Kanaaf naa galaa jeequmsi qoqqoodamsi kun garaa akkasiin aarsu naasa. Garuu haalee akkatti deebifne beekna. Ijoollee waan ta'a gariif malee amma dura kana daran turte. Minisotaa keessa afooshaar argee gara 20 ture. Masjid warra salaatuun dhiisee ture namni charchiin Oromoo bakka beeka turte. Irraa walitti finnee wanni bareedaan bara qabsoo qeerroo ta'umaa san qofa agartanii barsiin. There is a lot of work. Ayooyaa waldaa dargaggoota irraa kaafnee bildi godhaa dhufne jechuudha. Break by break. Ammas warii amma fa'a wannis qabna muuxannoos qabna uummanni keenyas waan reefu namni tokko jee laalaan gubanni ibiddi mana waan seenee namni keenyas dammaqee jira. So now we have more capabilities. So dalagaa deemnaa addee obboleettiin xiyyaawwanneeti kaaftee sirriidha. Ni finna ni dhufti. Rabbi fayyaan waa kennu obsan waa kennu ni finna. Maaliif uummanni kun gaarii uummata wal jibbuu miti. Wal jibbanii bar walii aaranii bar sirreessi. Walii aaran. Wal jibbaa walitti mufatan zanni walitti badan kajansan. Kanaaf Kalau tu ulfat jauh kena sekarang kita amarnya kita warri afaan amaaraa በአማርኛ ስጠይቁኝ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት ወይ ከዛ በኋላ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አማራ ክልልም ሌሎች ክልሎችም ያሉ ጉዳዮች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት እኔም ሌሎችንም ሰዎች ጋብዘን ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። የዛሬው ግን በኦሮሚያና በኦሮሚያ ጉዳይ ላይ ያነጣጠረ ስለሆነ በኦሮምኛ ነው ያደረግነው። ላልሰማችሁ በጣም ይቅርታ። የሚተረጉሙላችሁ ካሉ ይተረጉሙላችሁ። ግን እነዚህን ዛሬ የተወያየናቸውን ጉዳዮች ሰፋ ባለ ሁኔታ በሚቀጥለው ሳምንት ወይ ከዛ በኋላ ቀን ይዘን በስፋት እንወያያለን። ኦሮሞ ሲኑንድኑ ጆሌ ሲሌ ጀባዳ ዋና ምስል እንጆ ካላስ ጋመሽ ነው ጉዳራ amma tapha sheekaabis xiqqoo areeda isaa irraa sirreessaa hundinuu amma laala ammatis gaazexeessaa taate doktora qoosaa osoo hin ta'in amma doktora Oromootis uummataatis taate beekte. Kanaaf isinis amma dubbii amma booda dubbattanis sirreeffachaa hundinuu murtii guutoos Hamzaanis hundi keessan amma booda laal. Amma booda ol kaasanii jirtan. Waan inni abiyyiin jeenis ninja. Gaafa abiyyiin faranjiin fuutee Nobel Prize harka keesse. Haga amma duraati bulchaa ganda keessaati Afrikaa. Amma sadarkaa addunyaa baatee tiishartii adiidhaa miizaana addunyaatiin si mazzananii balaa nama si dhuftiin jeen. Inni isinis amma waan gurguddaa waan jajjabaa asoo waan eegalleef taphadha turis taphadha yeroo xiqqashoo tapha keessan tahaarratti godhaa jechuun hedduun isin jaaladhaa nagaan naa bulaa hedduu galatoomaa enjoyed. Galatoomi ulfaadhu dullee baay'eetti jaalannaa baay'eetti qabanya galatoomi ulfaadhu iyyaalla rabbi nu haa eegu bakka ati nuun jettetti akka argamnu akka rabbi nu gargaaru rabbiin kadhanna iyyaalla ulfaadhu galatoomi yeroo biraa akkanumatti deebitee uummata keetti wajjin akka marii gootu abdii qabna abdiin seenallee karallee barate dullee si baranne yoo uummanni si barbaade akan urus tu asman. Ayah kan tiga rumah. Umpatan aja, umpatan. Ayah negara nak pula ayah. Ayah umpatan aja, Zero.